بركود سجل سديت تميت القرى hanga bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatti qopheessaan from Waaqooyyaati. Mo'ibon Baqqalaa Garbaa. Mo'ibon abbaasaa obbo Baqqalaa Garbaa Fufaa fi haadhasaa aadde Alamee Tallaqaarraa fulbaana 10 bara 1981 akka lakkoofsa Habashaatti godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramoo ganda caffee soormaa bakka addaa ejersa dinkii jedhamutti dhalatee guddate. Innis obboleeyyan dhiiraa 5 fi dubaraa 7 waliin yeroo dhalatu maatii isaaf 10ffaa irratti dhalate. Kan isa booda biqiltuu fi lalisaa qofa. Akkuma ijoollee Oromoo birootti maatii isaaf loon tiksuu fi hojii maatii isaa gargaaraa guddate. Maqaan isaa biroo Mo'iboon Tashaalee jedhamees ni waamama. Umuriin isaa akkuma barnootaaf ga'een mana barumsaa Kiiramuu sadarkaa tokkoffaa seenuun barumsa isaa eegale. Barnoota isaa irratti nama qaxalee fi moggoo hin qabnedha. Dandeettii addaa nama qabu ture. Barattoota daree isaaf barataa cimaa yaaddessaa yommuu ta'u, barattoota ciccimoo waan caaluuf isa waliinis daree tokko galanii barachuuf yaadda'aa turan. Yeroo kutaa afuraffaa barataa ture, umurii isaa 12tti bara 1995 akka lakkoofsa Habashaatti jaala isaa kan ta'e sanyii Nagaasaa jalatti qabsoo bilisummaa Oromoo hordofuun quuqamni Oromummaa quuqoonii eegale. Hanga kutaa 10ffaatti achuma magaalaa Kiiramuutti maatii isaa hojii gargaaraa barumsa isaa xumuruun bara 2011 akka lakkoofsa Awurooppaatti mana barumsaa qophaa'inaa giddaa ayyaanaatti kutaa 11ffaa daree faatti ramadamee barnoota isaa itti fufe. Daree isaatti itti gaafatamaa daree sanaa akkasumas gama barnootaanis barataa sadarkaa keessa jiru ta'ee barachaa ture. Dorgommiin mana barumsaa qophaa'inaa giddaa ayyaanaa barnootaan hamaa ta'uusaa hubatee qayyabannaa isaa sirnaan itti fufe. Baruma kana rakkoo achitti uumameen semisteera tokkoffaa qofa baratee gara mana barumsaa qophaa'inaa Naqamteetti jijjiirrate. Damee barnootaa naachuraal saayinsiin magaalaa Naqamteetti bara 2011 fi 2012 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan barate yommuu ta'u, barnoota isaatti qaxalee waan tureef qabxii seensaa yuunivarsiitii qabxii guddaa galmeessisuun bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti yuunivarsiitii Jimmaa seene. Muummeen barnootaa inni irratti ramadamee barachuu barbaade muummee meedikaal dooktarii ture. Garuu carraan isaa paablik heelz ofiisarii isa badhaasuun muummee fayyaa barachuu eegale. Hundaa ol immoo Mo'iboon barnootatti korma waan tureef yuunivarsiitii keessatti haalli barnootaa tasa bifa ittiin jijjiirranne. Haa ta'u malee bara sana haalli rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru baay'ee ulfaataa waan tureef barattoonni yuunivarsiitii keessa jiran gaaffii saba isaanii kaasuun sagalee diddaa fi warraaqsa adda addaa yeroo yerootti dhoosuun sagalee sabaa ta'uutu ture. Innis tuuta sabboontota barattoota Oromoo walakkaatti callisee barnoota isaa qofa hordofuuf yeroo hin fudhanne. Sabboontota ilmaan Oromoo mooraa yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun fincila finiinsuu qofa osoo hin taane maandhee qeerroo bilisummaa Oromoo mooricha jalatti baachuudhaan dirqamoota adda addaa akka qeerroo bilisummaa Oromootti ba'achuu eegale. Kanaan osoo jiru bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo inni waggaa lammaffaa barachaa jiru roorroo fi cunqursaa saba Oromoo irra ga'u daran ulfaate. Sababa kanaan fincila mooraa yuunivarsiitii Jimmaa dhiyaa ture keessatti Mo'iboon qindeessuu fi warraaqsuu keessatti nama jabaa ture. Kanarraa ka'uun tikni moorichaa yeroo adda addaa sabboontota adamsuu fi hidhuu irratti fuulle gaazexaan warra Habashaa Dhanqoo jedhamu eenyummaa saba Oromoo xiqqeessuu fi Oromummaa tokko mooricha seenee argame. Sababa sanaan sabboontonni barattootni Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa fi eenyummaan wal qabatu fincila dhoosuun sagalee dhageessisuun guutummaa yuunivarsiitii biroof fakkeenya turan. Kana keessatti egaa Mo'iboon warra tarree jalqabaa keessaa gahee leencaa bahachaa ture. Kanumatti fufee torbee lama booda diddaa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee godina addaa Oromiyaa Finfinnee jala galchuu jedhutu dhufe. Warraaqsi sababa kanaan ka'ee laayyoo hin turre. Guutummaa biyyattii irraa barattoota yuunivarsiitii biyyattii hunda hirmaachise. Gaaga'ama, miidhama, hidhaa fi ukkaamsaa hedduun tureera. Barattoota bara sana sababa diddaa maastar pilaaniitiin mana hidhaa federaalaa Maakalaawii seenan keessaa
Jaal Mo'iboon Baqqalaa nama tokko ture. Yeroo sana yuunivarsiitii Jimmaa irraa hiriyoota isaa kanneen akka Leenjisaa Alamaayyoo, Mo'iboon Baqqalaa, Gammachuu Baqqalaa, Eebbisaa Dhaabaa, Guutisaa Jaalataa, Falmataa Bayichaa fi kanneen biyyarraa baafaman Ibsaa Nagaasaa fa'aa waliin warraaqsa kaasaa erga turanii butamee ammas maakalaawwiitti seene. Yuunivarsiitii Adaamaa irraa immoo Addunyaa Keessoo, Bilisummaa Daammanaa fi Mokonnoon Kabbadaatu isaan waliin hidhame. Yuunivarsiitii Haramaayaa irraas Nimoonaa Orgeessaa, Nimoonaa Caalii, Magarsaa Warquu fi Bilisummaa Gonfaa fa'aatu turan. Dabalee Yuunivarsiitii Wallaggaa irraas Nimoonaa Kabbadaa, Mo'iboon Misgaanoo fi Mootii Mootummaa Abdii fa'aa turan. Haala kanaan erga baatii afurii hanga shanii mana dukkanaa mana hidhaa maakalaawwii keessatti laamsha'aniin booda baatii sadaasaa bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti barattoota namoota 6 himanni irratti banamee mana hidhaa Qilinxootti darbatame keessaas Mo'iboon isa tokko. Himatamtootni 6 kunis Nimoonaa yookaan Abbabaa Urgeessaa himatamaa tokkoffaa, Magarsaa Warquu himatamaa lammaffaa, Addunyaa Keessoo himataa, Bilisummaa himatamaa afuraffaa, Mo'iboon Baqqalaa shanaffaa, Leenjisaa Alamaayyoo himatamaa ja'affaa turan. Sanaan booda yeroo beellama isaa deddeebi'aa erga ture turtii baatii 9 booda himatamaa ja'affaa Leenjisaa Alamaayyoo yommuu bilisa ba'u Mo'ibooniif immoo mirgi wabii qarshii 10,000 eeggameefi akka alaa deddeebi'ee dhaddacha hordofus ta'e. Sanaan booda wabiidhaan ba'ee mana murtiis hordofaa yuunivarsiitii deebi'uu gaafatullee ni didan. Sanaan booda yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa barnoota ikoonomiksii eegale. Isuma waggaa 2 gahu yeroo beellamaa dhumee murteef akka dhiyaatu ta'e. Manni murtii mana sirreessaa turtii murtii dhiyaatu jechuun gara mana hidhaa Qilinxootti erge. Haala kanaan osoo jiruu manni hidhaa Qilinxoos balaa abiddaaf saaxilame. Gaafas sana zoonii 2ffaa ture. Balaa kanaan namoonni 100 ol abiddaan yeroo gubatan kaan immoo rasaasaan dhuman. Mo'iin warra kanarraa hafe keessaa isa tokko ture. Sana booda garuu mana hidhaa Shawaroobitti ergame. Turtii ji'a tokkoon booda ammas gara Qilinxootti erga Shawaroobitti ol deebi'ee torbee 2 booddee murteen waggaa 1 fi ji'a 5 itti murtaa'e. Hangi kanaan dura hidhamee ture ilaalame gahaadha jedhamee akkuma itti murtaa'een kallattumaan mana hidhaa Qilinxoorraa akka ba'u manni murtii ajaja dabarse. Nimoonaa yookaan Abbabaa Urgeessaa gara mana Qaallittii, Addunyaa Keessoo fi Bilisummaa Daammanaa gara mana hidhaa Shawaroobiitti deemuun adda faca'e. Erga ba'ee boodas barnoota isaa yuunivarsiitii Rift Vaalii kaampaasii Naqamteetti xumuree barsiisummaa yookaan leekcharii barsiisuu eegale. Boodas haalli hammaatee addaan kute. Erga dhaabni biyya seenee immoo waajjira adda bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti barreessaa akka dura ta'aattis hojjeteera. Mo'iboon nama ofii fi maatii isaa caalaa umrii isaa xiqqoo kana saba isaa jaalatuuf jiraatee darbe. Goota gara kiteessa garraamii gameessa namaati. Oromummaatti amana. Nama garraamii dabaan afaan isaa keessaa hin baanee fi falmaa mirga dhala namaati. Quuqama inni aartii Oromoo guddisuuf qabu garaa nama nyaata. Yeroo adda addaa eebba kitaabaa irratti seenaa goototaa kaasuun kan beekamu Mo'iboon bara 2021 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti kitaaba asoosama dheeraa mata dureen isaa Dorrobaa jedhu uummata bal'aaf qaqqabsiiseera. Daran haalli itti cimnaan magaalaa Naqamtee gadi dhiisee gara magaalaa Finfinnee dhaquun hojii biraa osoo hojjechaa jiru achittis bararraa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ta'uun tajaajila yeroo dheeraa kennee jira. Dhaabbata Itiyoo Telekoom keessaas hojjechaa ture. Barnoota digirii 2ffaa galmaa'uun qoramee galee gaafa onkoloolessa 13 bara 2022 galgala akka lakkoofsa warra Awurooppaatti magaalaa Finfinnee naannoo Saansos jedhamee beekamutti rasaasa lamaan dhaamee osoo mana yaalaatti yaalamaa jiru lubbuun isaa umrii isaa waggaa 34tti addunyaa kanarraa wareegame. Mo'iboon fuudhee ilmoo tokko hin horanne
kichuutti osoo dargaggummaa dhandhamee hin quufin karaatti cite waan jennuun qaba. Dhugaa fi gumaasaa waaqni haa baasu. Moo'iboon utuu lubbuun jiru akkana jechuun aadatti ture. Ana kan na dhibu kan dhaabaarra waa'ee uummata kootu na dhiba. Siyaasa dhiisuu nan danda'a. Garuu utuu uummatni koo miidhamuu callisuu hin danda'u jedha ture. Seenaan si yaadata moo'ii koo. Ati erbuu jaallanii irraa hin maqne. Waadaa karaatti katabdeetta. Ati yoomuu goota keenya fuulli waaqayyoo sitti haa tolu. Guyyaa har'aas sirni awwaalchi isaa magaalaa Naqamtee waldaa guutuu wangeelaa Dargeetti raawwatee jira. Gumaa keef dhugaa kee waaqayyo siif haa baasu. Maatii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Firoomsaa Waaqayyaatu barreesse asii piromootarii dubbise. Onkoloolessi 14 bara 2022 Finfinnee Oromiyaa. Maatiin isaa jajjabaadhaa, jajjabina isiniif hawwinaa.